Kiloraksii kam duwite kiloraksii fuutee anaafillee maqaa buusee deemta gurbaan si fuudhuu deema jedhan sitti himu jira. Mataan fayyaa hin qabu wati. Kiloraksii bittee kiloraksii kam duwite. Way ajaa. Kamisa kiyyaa ballee ta'e auzu billahi min shaytaan rajiim. Moomiyoo maaltu miyyoo maal shaytaan as seene. Maal ta'a miyyoo mee. Maqaa naafillee buusee deemte miyyoon. Akkamitti kiloraksii duwite gurbaan si fuudhaa jechuutti hin jiraan si fuudha jedhan dubbachuutti jiraate. Haa jee ol beellee binnillee viidiyoo maree siif niin fuudha jechuutti jira. Maaliif kiloraksii duwite? Auzu billahi min shaytaan rajiim miyyoon. Anaafillee maqaa buuftee isaafillee maqaa buusuu deemta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya salaamtaan xiyyeeffannoo irraa burqutee bakka jirtan malatti qilleensa irraan isin geessu jechaa argaa maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu bakki inni itti argamu mana urjiiti. Osoon waaniin qabadhee dhufe isiniin himne urjii hordoftoota daawwattoota kee kana salaamime. Salaameen sa'uunas dura salaamii bari. Hin salaamne irra deebiine bira salaamimame. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaayinaala urjiitu. Salaamtaan titoonni irraa burqitee bakkuma isin jirtanitti isin haala qabdan isin ja'a. Amma gaafaddeemi? Gaafattee amma sirri gaafattee bareedaadha. Akkasumas har'aas maaliif mana urjiitti argamtee jechuun keessan hin oolamu. Urjii waa'een si gaafachuudhaaf bakka kanatti argame si biratti irraa. Wanni si gaafachuu si biratti argame maaliif deddeemteeti ifiin ajjeesaa jechuu jirta. Ifiin ajjeesaa abdiis na dubbisutti hin jiru. Abdiin na dubbisutti hin jiru jettee dubbachaa jirta jedhan. Maaltu kana jee? Maaltu kana fide nama waasii dhagee Oromoon nama waasii kannuu dhabda malee namni waasii himu nama waasii kannuu dhabda malee namni waasii himu guutuudha. Nama immoo harka baasee waa akkana sii kannuutu hin jirre garuu san hin jiru. Ammoo namni waasii himu hedduu dhageetiin dhufe mana kanatti hin argame. Mee osoon waan sanan siin himne mee ati waan godhaa jirtu waan eeggadda adda baane naafete eeggadda naafete adda baane. Guyyaa lama moo sadii eeguu hin argine. Guyyaa hanga kana keessatti mee waan godhu jirtu mee ifumaa himi osoon gartee fuula daawwattoota keetii fi kana duratti hin dubbanne ifumaa asimi. Wanni hin dhaga'u jiru. Wanni hin dhaga'u jiru urjii ifiin ajjeesaa abdiis na dubbisutti hin jiru. Maaltu ifiin ajjeesa jira? Akkanitti jira. Si ifiin ajjeesa jira. Abdiis dhageegaan. Abdiis na dubbisutti hin jiru. Na dubbisutti hin jiru. Abdi dhugaadha isaa yaani na dubbisutti hin jiru. Fuudhaas narraa turee jira. Narraa achi fageessee jira. Tafuudhaa rakkoon qabdu tafuudhaa suuta jeen nama qaamaan. Nin dhufa akkasiin jetti hin dhufne amma abdii. Nin dhufa naan jee boruun dhufa naan jee guyyaanii fi anaaf viidiyoo hojii maree siime san. Boruun dhufa naan jee isin eegu jiraan siin jeemi walaa hin dhufneetti. Ilaan gamma hin dhufne inni. Koloroksi dhugeetiin ifa jeesaa jee guyyaanii fi viidiyoo maree sitti dubbadheen abdiin dhufa jee yoon dhufu baate koloroksiin dhugaan siin jeemi ati ammaan tanaa dhukkubu jira akka miraan haaltaati. Dhagee dhukkubni irraan tana fuula keetti irraa si mul'ata ammoo. Ati abdii harka kiyya kana jira abdii si fuudhaa siin hin jenne abdii wanni fooyyessu jiru haala jireenya keessanii ka fuula duraa kanuma fooyyessu jira maaliif kana fooyyessu jiru yoo jette eega gaafattoo duniyaa biraa deemee abdii duniyaa birattis hin deebine haala deebuullee hin qabu abdii keessaa deebuufillee hin ta'u abdii duniyaa biratti maaliif siin fuudhaa jechaa jira jireenya keessan fooyyessu jira akkumatti mana qopheessu jira manni kee kunis amma duraa asumatti hime siitu gartee hin qalbifanne malee. Manni urjii kunis xiqqaadha. Ani wanni naan jee manni urjii kunis xiqqaadha. Qalbiin isii wayyoo jettee taatisa yeroo hundi akkana jettee waa isaa kana akkatti damma gootee sogdaa balbaleetti gootee ustee meestee akkatti himtamoo maali isa kana waluu qabdan isiifin. Ani galgala kana bilbilaan dubbisaa jira. Hayyee duuba guyyaa takka yeroo isa bira dheeyitee isaan wal qunnamtanii isaan qaamaan wal gartan dawwaltee naaf maa isa kana dubbisiisneeyyee maali akka na godhu jiru yaadee isaati. Yaadee isaati kana duraan akkatti. Yaadni isaa akkamitti dhagee yaadni isaa akkamitti kana godhu godha marii irra jirra naafiinni marii. Irra jiraatanis guyyaa maaliif. Waamuma keetiitti marii irra jirra yeroon siin jiru nuti waamuma keetii kana akkaatti si fuudhu manaas manni isiisanis xiqqaadha manni nun ga'u mana sanis mana bal'aa achitti hin galaa laal ani akka nama tokkotti abdii an urjii hin deesuu muraa mataa kiyyaatii
niin fuudhaa. Hin dhiisu kana natti deebi'aa waltee jirta guyyaa meeqa guutuu hin dhiisu urjiin fuudhaa maali abdiin na fuudhus hin jiru abdiin jaaltii qabus hin jiru abdiin na jaaltus hin jiru ati yeroo hunda jaalala si qabaan dhage jaalala si qabaan naanuu yaanii kanaas yeroo mee jaalala akkamiin si ibsa yaa'u si jaalala si dubbachaa jira jaalalti sun isaan nama seenti mee bakka meeqaan nama seenti jaalalti ijaan nama seenti haasawaan gartee arrabaan nama seenti tamaam arrabaan nama seenteeti kana hunda nama seenti abdi an urjii eessatti na awwaalaa jaa qomatii sana keessatti na awwaalaa onneetii sana keessatti onneetii sana keessa jirti abdi toonnee isaa sana awwaala onneetii sana keessa jirti jaalaltisi haasoo akkanaa kana maal dhaabni isaati maaliifin haasoo akkanaa kana maal wama jiraatiin si jechuun jira bara sanii mitaayyee guyyaa takka maal sana dubbisuu dadhabdereeti maaliif kana hundaa naa dhabde akkana miidhamu akkana jaalisaati miidhamu fadamoo inni kunuu maaliif guyyaa meeqa guutuu ni dhufa jeena soba wala inni kun ati anumaanuu ga'u qabda laal waa'ee isarratti anumaanuu ga'u jirtu sanii miti maaliif na soba osoo naan hin geenye osoo anatti hin himne abdii kun isa kuteetti anaa gaafattee jirta nan gaafanne maaliif na sobaan na dhibu jira bara nan gaafanne dura naas gaafattee maalii rakkoon isaa kun maalirra jira jettee na gaafachuu qabdi haala mijjeessu jira jeesas teeme dhaabbata wayin si gaafadhaame amma jecha wayin na dhibe inni kun maaliif telefoona maaliif naa ta'uu yoo nan dawalee maaliif kaasne telefoona moo telefoona titana ni hawwile moo akkam godhe telefoona keen hawwille inni telefoona isaa nama harkaa qaba moo nama walitti fayyadamu moo isuma qofa fayyadama islaamee naa himtan telefoona isaa isuma harkaa qaba isuma fayyadama telefoona isuma harkaa qaba isuma fayyadamu jira fakkeenyaaf amma inni gartee hojii faatti gartee yoo yaa kitu banem saatitti mi afur guutuu halkanii guyyaa walirra boqonnaa dhabe maaliif boqonnaa dhabe miti dhageessiitiin hima geessa ati sammuu tana keessatti haasoo dubbii jettee biraa alaa fuutee nama birarraa fuutee dhageessee gurra kee jala qabattee mataa siif hin dhukkubsin ifiis hin maraachin eeggadduun si jechuun jira inni illee tartiiba godhaa jira waa'ee keetii kanarratti abduma kanaan fadhoyyee akka mira laaltati isumaan fadhon waa'ee isaa kanaa arra boodi sin deebtee natti hin dubbatin feeneeti maaliif hin feene abdii hin fadhu sin jeemi kalaas hin dhiisi maali rakkoon maaltu jira sanii miti kaa namni wal jaalatu akkanaa miti namni wal jaalatu jechuun sa'aa takka sekondi takka yoonni fin garteemi inni kun hattaa yoonni fin naafillee qaamaallee na biratti mul'ateen wal harkullee baanne telefoon naa godhee na dubbisuu qaba amma isaa hojjaasawu duba telefoona sitti hime ati akkami aannan ati dhajan qodhagee aannan ati dhajanii sitti himan feeta siin fuudha jeeti waa hunda qopheessaa jira mana hunda lafa godhaa jira manni biyya namaa tana keessa hin jiruuti ammaan tana manni dhabame qaqqaaleeti namarra galuun fedhu jaartitii kana bakka hubattiin galchaa mana shuggaa kireessee mana gartee kifli 3-4 kireessetiin galchachaa jira ati haasawni maalatti haasawtutu maali haasawa nama alaa tokkoon fuudhin siin jennee nu dhigi an bakka kanatti siin ajjeesaa beek immoo siin cafaqaan bakka kanatti imma siin cafaqaa ani bakka kanatti hin dhagoo waan akkanaa maaltu cafaqaa fide ulee maaliif ulee na jajjartaati guyyaa meeqa guutuu ati zabana kan himaa harkumaan na fiidaa si kararra hin jirre maaliif kararra jiraachuu dhabuu maaliif maaltu kan hundaa fidutti ni beekta isa telefoon naa godhuu diti telefoon itti godhe naan kanneen isa na gaafattee akkas galaan qabu na gaafachuu qabda dura ni dhufaa naan ani siisa inni harka kiyya dhage abdii harka kiyya kana kee jira si fuudha haala si mijjee jira jeetiin takka takkaan sitti himaa jira guyyarraan sitti himaa jira urjii guyyarraan sitti himaa jira ammoo yoo laalte amma har'aan tana viidiyoo maree ol dhiisee jira maal jee viidiyoo maree tarraamaayyiiti ani numaan fuudhuu hin dhiisu ani urjii hin dhiisu haalumaan wal qixxeessaa jira afaanumaan sinjuu kana sin jechaa jiran innis malee afaan biraa tokko hin jiru arrabni tokkochuma kanaa jira kana jira kaasuma nafatu bara galgala kana dawwalee ture telefoon isaatiin keessatti arge telefoona isaatiin telefoon keessatti arge dawwalee tanuma sitti himuu deema raqama isaatiin agarre laalka amma dubbiin tiyya dhugaa ta'uu ni beertame tana sitti himuu deema raqama isaaniin argee irraan tani eessaa dawwalee hogganan dawwalee kaasu jeetiin laalee dhiisiyaanis keessaa hin qabu hin naqanne wanti jaani hin naqanne rasiida naqadheetiin akkasi dawwalaaf jeeni kanaas osumaan akkasitti jiru kubaa micciisu jira lafaa ka'ee gabboo hin dandeenye suuqarratti dukkaana aara kanaan dhukkubsattee waa hunda sammuu yaaddee kana hunda yaada olola nama tokko fuutee wallee qaalii nama biraa alaa qabda fakkaatteeti. Ilaa nama biraa alaa qabaachuu miti. Dawwaleemi yoon takka dawwalee amma inni dawwalli isaa taraa sadii dawwale. Hoggaaniif hin argu. Inni deebisaaf jee rasiida keessaa hin qabu. Ammaan tana walitti nagaddeetiin dawwalee bilbilee fi waan inni juuqaati. Anuma yaadiin na dawwalna fakkaatti hoggaaniif hin laalu. Inni suma yaadaa'u haaluma yaaduu wanni isa yaaduu wanni qotee siimeetiin jira waa hunda ol qixxeessu jira inni imma aruuzaas siif godhu fedha
tamaam aruusaa siif godhu fedha akkumaan jeetti manaan lafa si godhu fedha waa hunda daaballee siif bitu deemanni daaballee ni bitaam naan jiyan yoo sin jeen beekne malee ani daaballee daaba hamarmaatii hagurraatii waa hundaan bitaa fi jechaa jira urjiidhaaf urjii biteetiin aruuza bareedaa aruuza bareedaa aruuza mul'ata qabu godhee fi akkasitti mana sanattis galchaa hoggaa aruuzaa baane mana aruuza saalatti godhee fi manattis gallaanaa jechaa jirra. Irradda waliyaan telefoon teemee mana kaan iddiste. Telefoonni kiyya hin jiru manarraa mana iddiste. Telefoona shaanarraan kaa'ee chaarjirraan godhee telefoona kiyya. Ammoo sila ana man sargu fedha. Ammayye. Amman sargu. Ammoo wanta nammoo ta'u. Ammoo wanta nee. Ammoo wanta nammoo. Aywa. Ay maal taate guyyaa meeqa guutuu naaf inni wal nagarre. Duuba isa fitii kottu naan jettu amma fitii kanaan jettu kana amma isaa hin deemee fite amma kaayee yoo hojiirra jiran inni hojiirra jira amma hojiirra jira amma inni hojiirra jira. Bakka dalagaa jira. Hojii bahuutti inni san hojiirra. Duuba bahuutti inni sanii dubbuma yaanii dubbiin maan akkanaatu maal isa? Haasuun akkanaa kun maal? Namni mana dhabuuti ni beektaa? Waan takka mana dhaatee yaanii akkana jeetuma waan takka itti himee itti dubbatee biraan bahu uummata. Akkam jeetti dubbata? Akkamitti dubbata dalagaadhaami? Dalagallee taate. Dalagaan kun inni kun jireenya keessan kana yaadu jira maallaqaas qopheeffatee hojiin tun dalagan malee biyya namaa jirraami dalagan malee manni kunis kiraadha aruusni kunis maallaqa guddaa baaftan tanaaf inni wanni akkana ta'u abdiin ni dhufaati duuba. Deeqaa gata akka boqonnaa fudhatee na bira dhufuu hin danda'u dhufee yaanii xiqquma nu taa'ullee deeqaa gata akka na bira taa'ee deema. Waa amma booda bara dirqama yeroo hunda sibira jiraachuu deemaa bara yeroo gabaabtuu keessatti nama fudha jeemi bara amma. Yeroo hedduu sirrii jiraachuu deema maaliif jarjarfattamee tuni jarjarfattuu maali? Jarjaraa miti nin dhufa jee na sobaa ol isatti sakaanii dhufaa jaaruu miti inni bar nin dhufa jee nimis na soba walaa atillee dubbi sobaatiin na deemu jirtani sillachuutu ati na sobu jirtani illee na sobu jira. Yoo sobo hette gaa yoo dubbiti sobo hette gartee anarra isa dhugoonfata duraan ni beeka. Inni arra ol beeti viidiyoo maraniin fuudhaa jee viidiyoo isaan qilleensarra yoo jee gartee shabakaa yoo seente amma laaliiti waan inni judhage niin fuudhaa. Dirqamaan fuudhu deema fuudhuun kiyya hin oolamu jeeti dubbachaa jira si fuudhu deema inni amma kana keessatti ati kana keessatti wanneen maattutu an akkatti waa hundi na nyaachisee yaada gartee mi sammuuf hin qabne hunda bakka irraa fide hin beeku yaadin akka yaada kan anaa miti anumaa inni fi jechuu jira goota akka taayetiin itti yaada tamaam jiruu tana jibbu jira hayya akka miraa laalta jiruu maaliif jibbita wanni jiruu nama jibbisaa maal waan jaalatte dhabuurra mataan dhabumu wayyaa maal taasisa inni lubbuun jira isa qote asuma jiraate maaltu tana hunda fide yaa urjii lubbuun jiraatu lubbuun hin jiru inni ni jira lubbuun hin jiru lubbuudha namni lubbuun jiru maaliif addunyaa akka nama addunyaa hin jirre maaliif godhare bilbilaan si dubbisu inni telefoona kun har'a galgala kana dawwalee telefoon isaa dawwalii nan arge malee sanuu naa dawwalee wajjin hin dubbanne akkama wajjin hin dubbatin telefoona nagarree telefoon tishaanarran godhe yeroo san biran turre oggaaniif telefoon dhufee banuun arge telefoon isaa dawwalii na dhabe nin deebsaaf jeeni rasiida keessaa hin qabu. Inni ni dhufaati. Ni dhufaa miti. Kaya maan tarfi duulaatun banaadhaan kaya deemi fi dhufattu bakka inni jiru. Eessa jira bakka inni jiru ni beektaami. Bakka inni jiru ni beekaa duuba dalagaadha jira ammattee isaa hin fite yaa'u. Bakki dalagaa san dakki bakka dalagaa isaa ni beektaami ni beektamoo hin beektamoo. Ni beeka bakka dalagaatti ammattee isaa hin fite dhaabbadhu haa urjii ammattee isaa hin fite miti. Saa meeqa saan galgaraami ammaan tan. Maal jettaan duuba mataa ta'e. Maal jettaan miti deemi isaa isuma narkuu fedhan waan biraatillee miti. Kayyaa mi kottu bakka. Abduma harkuu feeta. Abduma narkuu fedhee ijumaa inni sarkaa takkaa inni agarree yaadeetiin jireessa. Gaddaabbadhu haan hin dhufaanne. Gaddaabbadhu miti kayyaa ammaan tan yaa mi kottu. Yeroo hunda sibira jiraate dhaabbadhu. Yeroo hunda sibira jiraate dhaabbadhu haa. Sarafaan kayya bakka maal taati. Yeroo hunda dhagee dhaabbadhu haa yeroo hunda wanna taati urjii yaa'u taa'e taa immoo ni dhufa ni yeroo hunda dhufaati ni dhufa. Sibira jiraachuu ta'a amma yeroo hunda. Koloroksi ni dhuga jee. Biyyo maal? Hai. Koloroksi tanaam ne amte. Hai. Tanaam ne amte. Biyyo maal taate? Mataan fayyaa sin qabu wati. Koloroksi kamin dhuyte koloroksi. Maqaan haafillee buusu deemta koloroksii fiddee koloroksii dhuyte. Maqaan haafillee maqa buusu deemta. Hai asii lafa. Hai. Maal ciiftaa miirrattiin siidaa hai. Hai lafa.